argaa jirtaa? argaa jirtaa? okay, end the video. Dhufe maaliif irraa qaba? eegigaa okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المان رمو بك جرت مرة بقى جاء رمضان كان سنجيه الرجع ومديكوها سوفي سيني ونديكو نجرو حال مجرو الدنيا تنرتر الرئي حالة كيس جرو أوروموني نما جبا يرو حالة وياني ومتكين الدرارات ترتي وكانت بيلف ومتكين الدرارات ترتي nama qabsoo falmii social media godhaa ture namni wallaalu natti hin fakkaatu warri social media hordoftan marti keessanu walaabummaa yookaan Abdinaasir nama jedhamu namni sun ardha nurraa qabamee harka diinaa keessa jira diina yeroo yennu gaa namni nu qabe yoo hidha mana hidhaa jiraanne marti nuuf diina rakkoon amma jirtu kan ardha video live seenee fi social media rati gofandi wahii banee jira namni kun nama kenna jabaa ofii gaafa jiru karkabatan yookaan qaban gaafa namni kenna du'e walii booyuu ayya badee abba badee gaafa sareen waraabessi dabre sareen dutte bu'aa hin qabdu namni kun nama jabaadha nama falmii yeroo dheeraadhaaf godhaa ture nama haala hadhaawaa yeroodhaatti dabarsee waggaa almost gara 20 jiruu isaa jireenya laayifii isaatii fi wanni inni qabsoo uummata mirga Oromoo falmuudhaaf dabarsee waan diqqaadhaa miti yookaan yeroo diqqootii miti namni kun ardhaa qabamee biyya inni jirurraa akkuma ilma Oromoo tokko rakkoo fi roorroon biyyaa baafte san biyya isaatii baafte biyyaa bayee hin callifnee saba kiyyaaf hin falmadhaa bu'aa buusaa jijjiiramni arra dhufee murni bilisiqinnaatii fi murni Itoophiyaa leellisu martinuu irratti dalagataa jiru yookaan jiraachaa jiru kana akka diinni durnurra jiru darbamu warra godhe darberraa tokko dheetinaan akka ilaalchi kiyyattiin laala garuu gaa arra qabamee gara rabbiitiin alaa harka ilma namaa jira harka ilma namaa jiru kana biyyaan baa jira biyyi sun ammoo deportation Itoophiyaa darbinaa jettee murteeffachaa jirti kana waan ta'eef nuti ilmaan Oromoo wal bira dhaabbannee wanni silaa danda'amu yookaan wanni silaa goonu wal bira dhaabachuun dirqama Oromummaa fi lammummaadha gurbaan kunin harka biyya sanirraa darbamee Itoophiyaatti akka inni hin darbamne haa oolfannuun jedha yoo inni du'eeyyuu silaa boonna qabsaawaa kenna du'ee jabaa kenna akkas ta'ee osoo hin taane harka namaa jira harki inni jiru san akka inni mootummaa Itoophiyaatti nurraa hin darbamne bira dhaabbannee waan isa barbaachisu haa goonuuf hin jedha akka nama tokkotti goofandii banee goofandiin sunin maqaa kiyyaanin banamee garuu gargaarsi yookaan wanne isin achitti buustan isaaf galii isaati galiin isaa yeroo ani jedhu galii inni itti jiraatu qofa osoo hin taane ardha wanne isa barbaachisu wanni isa barbaachisu bira dhaabachuudha looyera qabuu fi maatii isaatiin ilmaan isaatiin gargar baasanii diinota biyya sanii yookaan Itoophiyaatti akka inni hin darbamne falminee bira dhaabachuudha bira dhaabachuu isin jedhugaa mana koortiin sunin looyera barbaachisaa looyerri kun horii feesisaa horii kana mee haga dandeenyu ilmaan Oromoo ka addunyaarra jiru siyaasaadhaan gargar ta'uun hin malla warri siyaasaadhaanis gargarii Oromummaan sun isinitti haa dhagaamtu Oromoo yoo jedhan gurbaan kun fira qabsoo kennaati fira bu'aa qabsoo kanaati nama isaatiif dhaabbatu nama isaatiif falmatu nama isaatiif dubbatu arda ammoo mana hidhaa dukkana keessa jira saba isaatiif falmuu dhiisii mirga isaatiif falmachuudhaaf horii barbaachisa ilmaan Oromoo bakka jirtan mara
please kadan deetan doolara namu waan dandeetti isaa goofandi isaa kanatti akka buustan kabajaanin isin gaafadha angara kiyyaan ilmuma oromooti wanni dantaa addatti yookaan dhuunfaa benefiitiyaan irraa qabu hin jiru ilma oromoo rakkataati yoo an rakkadhe boru eenyuun naa booya isintu naa booya isintu naa dhaabata isin abdadha innis saba isaatiif falmachaa ture saba isaatiif iyyaa ture sagalee ta'aa ture sagalee saba isaa dhiisiiti ifi isaatiif warra sagalee ta'uu hin dandeenye kanaaf please akka bira dhaabatan kabajaan isin gaafadha goofandiin banamee jira bakka itti darbinu hin qabne jedhina laalaa Facebook follow kiyya share walii godhaa namuu bakka dandeettanii walii haa erginu jajjabaadhaan isiniin jedha jajjabaadhaa wal haa jajjabeessinu gaa asittis waan isaa barbaachisu isin bira jirra oromoon bakka maraa haa yennu rabbiin namaa tiksaa rabbiin namaa waa godha rabbi as ammoo tattaafii ilma namaati tattaafii ilma namaa kana akka walii tattaafannu akka walii dubbannu akka walii dirmannu kabajaanin isin gaafadhaan inni gara kiyyaan jajjabaadhaa wal bira haa dhaabbannu waliin haa dhaabbannu namni gaafii qabdan sila asirratti isin affeeraa hin beeku somehow I'm not the expert of the computer rakkoo kana sin qaba meegaa jajjabaadhaa wal bira haa dhaabbannuun isin jedha وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نمني غافي قبضن يو جراتي تليفون كيان نقول نمو هندن ديتني contact my phone 206 430 3496 والبرا هذا بنون يلا برو ولي بويرا أردوان دندني والبرا هذا بنو أردوان دندني ولي هادر منو أردوان سلا ولي كابو دندني ولي ها كمنو ani yoon arda kana tokko na boyra gaafa injiru nagar kartani na bira dhaabachuna waye inni leen akkasuma gaafa humna qabu gaafa bakka itti dubbatuuf waan danda'u dalagu horii isaatiin humna isaatiin sagalee isaatiin saba isaa bira dhaabachaa ture bor walaabummaan yookaan Abdinaasir wareegame yookaan Abdinaasir du'e jedhanii walii boyra social media teenne imimmaan harcaa surra arda Abdinaasir yookaan walaabummaan arda namni isaa dhiigu namni isaa booyu namni isaa dirmatu namni isaa waa godhu barbaadu arda rabbii as harka keessan jira harka oromoo jira oromoo qaanyii tanaaf salphina kanarraa haa wal baraaruun isin jedha naa jiraadhaan isin jedha nagaan jiraadhaa gaamee hin beeku sagalee xiyyatana namni viidiyoon kun bira gahee please share godha akka aashatti na jibbuu hin dandeettan personaalii kiyyarratti garuu rakkoon arda jirtu rakkoo aashaa osoo hin taane rakkoo Abdinaasiriiti rakkoon arda jirtu rakkoo aashaa hin taane rakkoo dargaggeessa saba isaatiif sagalee ta'uu malee badii tokko malee rakkoo takka malee waan biraa dalagee osoo hin ta'in sagalee saba isaatiif ta'e egaa murni wal ijaare maqaa hin qabne waan inni hin qabne irratti murteessanii mana hidha darban mana hidha darbanii mana hidhaasanii darbuu qofaa miti akka biyya darbamee fi akka fedhan irraa godhatan akka fedhan godhaniif qopheeffatan akka kun hin taane ammoo namni social media hordoftan mara loomin dhibbaa abbaa bi'aa takka ammoo darbii wamaa hin gootu kanaaf namuu waan dandeettan ebelun kuma darbe fan kumi darbeen wal qixaamiti namu haga hubna isaa utaala jinis ramadaana laftis rakkisaadha bunnis jira namu rakkataa biyyaa qaba garuu arda ilmaan oromoo mana hidhaatii baasanii oromiyaa keessa yookaan biyyuma Itoophiyaa dhamtu keessaa baasanii rashanaa jiran argaa jirtan ebelun kenna du'e ebelun kenna akkas taate inni boosti godhaa jirra booyaa jirra kan ammoo biyya ambaa dhufee jiru isaatiif jiru saba isaatiif jiru faamilii isaa jijjiiruuf biyya isaatiif bahee biyya ambaa carraa meeqaan rakkoo meeqaan as gahe nu biraa qabamee biyyatti darbamaa jira akka inni biyyatti hin darbamne boruu akka hin boonne boruu akka seenaa nutti hin taane namuu waan dandeettan please namuu waan dandeettan darbaafi haganaaf kabajaan isin gaafadhaa nagaan naa jiraadhaa wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh